अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कम jirtan kabajamtootaaf jaallatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo alhamdulillah naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maratti naga egaa daawwattootan kiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti wanni isin barsiisu haala onlaayinii feesbuukaatii fi onlaayinii miseenjaraa guutummaan guututti dhofachuu dandeessan yookiin cufachuu itti dandeessaniin isin barsiisu gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuu hin dagatinaa yeroo sabiskiraayib gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii tana kilik itti godhaadhaa achi booda ool kayyattoon irra kaayyadhaadha barumsan garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessaadhaa maatiiwwan chaanaala keenyaadhaa immoo viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinaadha egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isinin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa onlaayinii miseenjaraa akka namni onlaayinii irratti isin argineef dhoffachuudhaaf yookiin cufachuudhaaf laazim kan feesbuukaatis cufuu qabdan jechuudha. Yoo kan miseenjaraa qofaa cuftanii kan feesbuukaadhaa dhiiftan jechuudha namni isin arguu hin dhiisu jechuudha isin galee. Kanaafuu onlaayinii feesbuukaatii fi onlaayinii miseenjaraa waliin cufamuu qabu jechuudha. Haala itti cufattan isinitti agarsiisa. Dursa kan feesbuukaati ilaala jechuudha. Feesbuuk keessatti galtanii achi booda sarara sadii kana kilikni gootu achi booda gadini buutanii setting and privacy kana kilikni gootu setting iska jedhu kana kilikni gootu achi booda sarara gadini buutanii haala kanaan gadini buutanii active status iska jedhu kana kilikni gootu achi booda haala kanaan kunoo tuni banaa jirti oonirra jirti jechuudha. Tana ofii gootan jechuudha haala kanaan tananni cuftanii jechuudha ammallee turn off ka jedhu kilikni gootanii haala kanaan onlaayinii feesbuukaadhaa cufnee jirra jechuudha isinii galee amma duuba deebitaniiti miseenjarra galtanii kan miseenjaraa cufuu qabdan jechuudha miseenjara keessatti galtanii achi booda piroofaayilii keessan kanarratti kilikni gootu achi booda asirratti jechuudha active status ka jedhu kilikni gootu achi booda kan lachuu oonii gootan jechuudha keessumaa ofii gootan jechuu kiyya haala kanaan banaa argitan jechuudha ofii gootan jechuu kan gadi tana ni cuftanii kan olii tanallee ni cuftan jechuudha ammallee turn off ka jedhu kilikni gootanii haala kanaan cufatee jira jechuudha isin gala amma namni tokko onlaayinii irratti isin arguu hin danda'u jechuudha. Gonkumaa yoo jechuudha isin galee abbaan fedhe isin arguu hin danda'u onlaayinii irratti sa'aatii 24 onlaayinii feesbuuk keessan irraa teessan jechuudha namni isin arguu hin danda'u onlaayinii irratti haala kanaan onlaayinii feesbuukaatii fi onlaayinii miseenjaraadhaa cufachuu dandeessanii jechuudha. Ammallee dabalataan namni biroodhaa yoo miseenjara keessan isinii waliin fayyadamuu jiraate asumaan beekuu ni dandeessanii asirra gad buutanii jechuudha account setting jedhu kana kilikni gootu. Security and login ka jedhu kilikni gootu achi booda haala kanaan isinii fida achi booda haala kanaan asitti isin fida yoo namni biroodhaa isinii waliin fayyadamu jiraate asitti isiniif baasa jechuudha siimoor ka jedhu kilikoo goone dabalataan bilbili biroodhaa feesbuuk keessan keessa yoo jiraate yookiin namni biroodhaa keessumaa miseenjara keessan isinii waliin fayyadamu jiraate isiniif baasa jechuudha amma kana guyyaa namni keessa hin jiru bilbila kiyya qofatuun keessa jira jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan bilbila keessa malee bilbilli biroodhaa kana keessa yoo jiraate namni miseenjara keessan isinii waliin fayyadamu jira jechuudha. Yoo fayyadamutti jiraatu ta'e asirratti loogaawut oof ka jedhu kilik gootanii loogaawut gootanii keessaa baaftanii paaspoortii keessan jijjiirachuu dandeessanii jechuudha. Isinii galee egaa daawwattootan kiyyaa haala kanaan onlaayinii feesbuuk keessaniitii fi onlaayinii miseenjara keessanii dhofachuu yookiin cufachuu dandeessanii barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinaadhaa barumsa birootiin walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.